funyaa samitti dhaabaatee achi keessa deema akka fedhe taate biyya baadiyyaa deemetti maal gootareerra yaa kijiba bullshit laayidha bullshit namanina wallo dagallee garuu takka takka jireenyi inni keessa Kota gabroo maeta Dobby. online natu keessa guddatee koottaa yoo barbaadde dhugaa isinitti maan I was here my whole life but I was 6 when I came. How old are you? I'm fine. ngadi Koi cargo banate mi cargo ni ka inboxi banate mo kam lamanu yetimodo bima singalu lamani yu nangan lamani yu barate kiardi da tracking number in kama garu track number ini kono ko kaba 00 yeah no track number an kaba makini cha yeah in kaba track number beta garu cargo inni mu wan nama birarra cargo nisa kale yette dum Nama yetu Osfana ratti warri gurgurachu barbaadan diriyaa fi minamina kan jechaadha. Amerikaa namni jiru Minnesota namni jiru jechu keessan naqu nama. Kamaru cargo isa ha diriyaa like shaarbiiwwan babbareedaa waan Dobby gafa Dobby shamare ergita sinja shamara isinillee warri Amerikaa Maal jetteen bushaan? jirta serga nullee teennasii isin ergina. Exchange goona. wanni beta kiyarin cargo namoota birarra adda godhummaa libeta yoo dhiirri ajaje namaan fidaa jedhaan yookiin abbichachi fidata yookiin namaan fidaadhaan shamarra jennaan ofii deemu isa adda godhaan special request da kaza campus Gora VIP comfort plus fu ambro olitti fiddan Kamarugaatu jechu ijoolleen tokko Amerikaa dhufanii mana nyaataa na gaafatan. Abbaa lakkoofsa kiyyatti kennan beeku. Ijoollee dhiirati natti dabalee beektaa. Biroo eessa manni nyaataa naan jedhe Google irra sarchi godhe WhatsApp hayi naan jedhe jedheeni hayi naan jedhe. Hayi naan jedhee jennaan itti ergee lokeeshiniin isaa kana Ingiliffa akka tokko natti haasee beektaa mucaan. Ilma haadha ijool qabee dhaqi bakka akkanaatti jedheen. Ittumaan intalli takkanatti dawwalte. Ragaa nama jedhe wayiiti baay'isee wayi. Ijoollee baaletii yaaroo mana nyaata Dubaayin keessaa barbaannee nu garuu biyya biraatii dhufnee naan jedhan eessa jirtanii jedheen lokeeshina jaraa yoo ilaalu akka carraa nama biyya biraatii dhufe wayyaan hoteela sanii buusee hoteela dura dhaabadhee hiriyaa kiyya ka taaksii of tokko jaasaa jira. Okay naannuma san jira jedhee yoo ani itti dhaqu naan jira nudiddee jara fuudhuu dhuftee naan jira yoo naan ijoollee sooshaal miidiyaa irratti hin beekaa nama maqaa jiraan kaasa abbuu maal salfadheemi. Enna sabaa innan gaafanne that's why decline isin godheede. Caaltuu Oromiyaa come on. ati akka gootu beeta amma samuun as dhufu jirti jedhi waggaa lama saateettuu xiqqoo waraqata sirreeffattuuti anatu si ergasii Antaa'ee kanama waggaa nama kana jiru eegu an dhagaasitti fakkaadha. Baay'isoo jechuun waan tokko Ya, amma sargi keenya achuu qabna shi yeroo dhiyootti. namni bira gunduu fuudhu naan jedha isheen amma neennuun fuudha kinu. Sargi keenya Minnesota irraa yoo singil taateen fuudha. Umriin isillee waggaa 23-24 like sigili mamarre yoo kan immoo hin fuudha. Ande wabili ana arginaati yoo jettu an koi Dobby an intala jechuudha. An intala fakkeenya amma biyya Arabaatti taa'ee mucatti waggaa 20 fuudhee waggaa 9 kennee kaampaanii kiyya banadhee viziitii dhaqee Ameerikaa Las Vegas keessa deemee bishaan daakee minaaminoo fan godhee hin deebi'umaa Dubaay mara koo ande namni kun yaada koi waa'ee sama maaltu badee jedhaarta yaada bareeda wallahi billahi am viziitii dhufa dalagee Ameerikaa nama baay'ee deemaa bara guyyarra namni abbootii qabeenyaa baay'ee biyya kana anama Ameerikaa kootu hin jenne bar Minnesota irras fuudhee malee no way paaspoortii viizaa malee biyya baay'ee nama ofiisan of harkatti gisee qabatu namni waan baay'ee sheegalee yaada. Waan tokko mudannoo tokko sitti hima. Namichi tokko jaarsa taaqaalla. Jaarsa jennaan jaarsa dhugaati.
mucattii bareedduu yoo asii achi deemtu waan achi as deemtu fakkaatu takka jaalata. Because Amerikaa kan akka waan addaa wayii sammuu isii keessatti image goote dawwale kiyaaroo callisnaan jedhamti. Maaliif sodaatte taasee akkana dheenshuuf anuu yulaal namoota akkanaa bilookii godhee Amerikaan jannata miti sokkee rakkoon qabu. Bilookii godhi jennaan bilookii gootee amma laala asitti nama miliyeenara wayiitti heerumtee bakki isiin jiraattu Burj Khaliifaa gubbaa jiraatti manaaman like. Amerikaan jannata Amerikaa dubbachuun hin taatu. Amerikaan shamara. Amerikaa himataa ainu yootaan. No, Amerika's heaven. Shamaraaf jannata jedhe. Dhiiraaf azaaba ta'uu danda'a. Garuu shamaraaf tokkoffaadha. Walitti hin dhufu. Hundumaaf jannata. Amerikaan wal qixxeedha hundumaafuu dhiira shamarran hin jiru. Reality on the ground everybody is equal. Seerri hundumaaf apply ta'e. Seerri hundumaaf kiyyaa kooti. Lala wanni ani jedhe waan seeraati miti. Kara saayikooloojii kara seeraatti fudhatiin kara seeraa hin jennaan. Jireenya wayita jiraattu kiyaar shamaraa fi dhiira yeroo taatee keessattuu yoo fuute dhiiratu shamara ta'a. Dhiirri shamara taata jaallatee bite. Of course. Kana beeki. Akka shamaraatti jiraatta la. Ati amma umbushaa fa'ollee tuqaartaa bar umbushaan dhiiraa bar maal taate? Uummata daasii fuullaa akka jiruun baraati maal jechuun shamara taataan? Isaa jedhu mee hageeffatu ganaadhaanu. Namtichi fayyaa qabaa? Dhiira meeqa wajjin olaanta ka daasporaa ta'e waan akkana dhiisaa maal naan jedhe beektaa jaatu? Ani barbaadu. Ala keessa taa'utti turaa naan jedhe. Shuuf. Sima. Saalim. Hin dawwalee maal godhaa jirtaa jedheen ala muka jala. Ay baakeen dalatti ijoollollee manatti deebi'uu jedhee kadhataa jira itti dawwalee naan jedhe. Wayne jedhe. Osoo ana taate waan fedhe. Bro. Yoo sidaati maal goota beeki yaaratu yoo sidaati maal goota. Wallahi anzola takka ka qorraas digannite caammaa naxalaatti digannite balbala jala dhaabdee yoo ati olaadee bu'ee kiyya bisa promotion garuu gaarii miti beekta biyya kanatti mannillee firiin jira nyaannillee firiin jira maajii walloltee dhisii tokko faati akkaawuntii keeyyoo bilbila keerra jira hoon barbaanne taanaaf mangistiin sii kennu jira beekta biyyi kun jannata dhugaa ijoolleen odeessi mana sii kenna nyaata sii kenna qoomee namni tadhaafachuu namni tadhaa lembisa uffannoo Ameerikaa kuna jiraan tuqe Ameerikaan tuqe funyaan illa foorana Ameerikaan kan bakka ati hin jirtu kana namni achi jiraatu hundinuu garuu seera hin taane achuma jiru no seera dhugaan hima ati hin beektu as waa'ee Ameerikaa beekta as jirtu kun umbushaan hin jira. Abboo Saalimaati uummata guyyaa keessa diraayiviriin makiinaa kaargoo keessa kaa'ee fide wajjin haasoiteetiin nutti muutiin qabatiin gaa Ameerikaan is the best. Tiraaka duuba kaaniiti bara aksidentiidhaan boodara ceesisa. Isimmaan rakkate. Doobii osoo jirtutti. Doobiin osoo jirtutti Ameerikaan tuqamtu dhugaa. Ameerikaan tuqanii dhiisi. Isaan amma beektaa? Kan akka doobii fa'a. Dhangaa jaallatan. Abadan Ameerikaadha inni jiikotaa gabran ta'an. Koo Yaa waasitti madagee waasiif kanaan waan takkatti. Dhiifa wajjin takkitti. Doobii kiyya gooti kiyya meerii anna gara fuulduraatti bareedduu ilaa Ameerikaatti guddatte Awurooppaa kana taasisu bareedduu beektuu koo. Yeroo takka qalbii akkasii Ameerikaa irratti qaldiin hin jiru. Koo dhiifa wajjin. Wallahi caaltu long time beeka amma profile si ilaalee yeroo kaayoo amma beekte amma beekanii jiraan ati koi caaltu jennaan rifadhe beektaa osoo beekin itti bu'ee taa'edhe caaltu long time beekanii kaayoo akka beektuuni akka inni yoo sagaleen isii dheerate beekuun beeka beektaan beekatuma dhiisee walitti. No sagalee osoo isii sagalee isii dheerate akka beeku sanitti osoo dheerate ajaa'iba beekan garuu laafee bitattii caccabsiiftu sanitti osoo dheerate. Bakka kiyaar maal taate qoy ma ajettaati fuudhi bakka yata abbaatu way osoo fuudhee sin dhukkubu. Ila gama garbuun ishee ta'e jennaan jaldeessi biraa jaldeessan jechuudha. Warra sodaanne malee margaa dhabnee je. Yaal gobbii waan si argitan tokkaatee ba. No, nama beektaa kiyaar nu arsuu barbaada daayispooraa fitti tuqqinati especially Minnesota. Input ijoolleen biyya Obboleeyso Minnesota ifittiin tuqin asitti ma Oromiyaa xiqqoodha tokkoffaa lammaffaa Minnesota ifittiin. No way. Nama adda achi baas. Minnesota asiyaan jiru sii galee. Maal jettee
Minnesota jibban siimi kaje. Of course. Minnesota demokrasi keessa jiraate. Ani Minnesota yoon jaalatin. Umbusha waan jedhe gette egaa Minnesota dhufuu hin dandeenye jibbuu qaba. Wanni maasanumaaf akkasii abar. No. Ani Minnesota yoon jirtullee Seattle jaalachuu danda'a. California Texas jaalachuu danda'a sii galee. No way. An Texas kaashi Texas guddadde akkam jette ishee. Bakka eegachitti guddadde achi dhufa. Umbusha si bira dhufuu daafirraa qabe. Texas hin jaaladha baay'ee. Si dhukkubu jira bakka adii si gaati amma. Waa'ee Minnesota yoo haasoftu si dhukkuba. Dubbii baran sila wanni Minnesota 2017 keessa dhufa ture juba. Maal eddare? Maal dhufin? Mujattii takkasi fuudhanaan jettee dhufee si fuudhanaan jedha. Ifa danga bira ta'uu barbaadu jedhee dideen. Abboo wallaahi dhugaa kiyya. Kaayiroo yeroo jiru sanitti ana asli mali waliin ta'e. Indoon beekan isaanii mujattiyyuu beekaniishu. Ajaa'iba beekaniishu. Egalee si fuudhanaan jennaan hin dideen. Wallaan barbaadu didee. Maaliif fuudhamu yaa rabbi? Fuudhamu gabra ta'uun fedhan 2000 eegasi eegee.